Dreamstime.com audio. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا زاد بودكاست أكم جرتو نجيني بدادا بجراتني قويا راك نجيت تنجدمانو رمضاني أكم على كمين إسنجرة جتة har'as sagantaa mudannoon muuxannoodha qabanneetiin dhufneetiin jirra. Har'as keessummaa jajjaba nama cimaa nama ajaa'ibaa tokko qabanneetiin dhufneetiin jirra. Waan ta'eef jalqabarraa hanga xumura sagantaa keenyaatti faana nu fuudhaa yookiin qaamaaf qalbiin nu duuka bu'aan affeerraa keenya sagantaan eegalameetiin jira. Tole assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh deebiidhaan. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoonni keenya kabajamoon kan yeroo hundaa qaamaaf qalbiidhaan faana nu fuudhan. Namni har'aa kun eenyu? Namni har'a inni qabateetiin dhufe kun eenyu jechuun isaaniin oolu? Mee isin eenyu? Baay'ee himuudhaaf waan barbaachisu se'u uummata biyya biraatiif ta'e malee Abdurrahmaan Adoonaan jedhani baay'een jara Abdurrahmaanii kanaan hin beekan Rahmatu yookiin Rahmatu jechuudhaan beekama. Tole dhugaadha. Anwar waliin guyyaa lama dhagee Abdurrahmaanii kana maybe silaa jidduutti taphoonni garagaraa hin ture. Ramadaan Abdurrahmaanii ni madda sanii Rahmatu Abdurrahmaanii ni madda. Ramadaan numaaf Abdurrahmaanii ni madda. Tole jidduumaanu Ramadaan akkam? Ramadaan wallahi akkana jechuun hin ulfaata. Ramadaan yeroo maraa Ramadaanuma. Nargita kakatti wazii maranu fide waan maranu fide Ramadan waan gaariidha. Ramadaan qaamaaf qalbii nama guuta. Maashaallah da. Mee namni hedduun akkuma isin beeku namni hedduun isin hin beeku. Akkanuma kanamti. Maybe namoonni bifa gama miidiyaatiin isin daawwataa jiran keessattuu namni kun nama akkamii iddoon dhaloota isaa eessa iddoon inni itti guddate eessa jechuun isaanii waan hin oolleef takka lama nu jedhame. Yani Rahmatu jechaadhaan beekama. Abdurrahmaan hin jaalatti. Leenjisaa kubbaa miilaati. Waggaa hedduu daa'imummaa kee irraa kaasee kubbaa miilaan jaaladha. Hawwala deeggaraan ture. Taphataan illee deeggarumarraa ka'eetti taphataa ta'uu kan danda'u. Yaawwati waa wayii yeroo garii osoo maan beekin itti seenta. Amma wallahi alhamdulillah karaa waggaa 8-9 deema. Leenjisummaa irratti argama. Kubbaa miilaa leenjisuu irratti argama jecha. Ulfaadha. Tole iddoon dhaloota eessa? Iddoon dhaloota Baalee Roobeedha. Baalee Roobeeti idda. Dhaloonni isaa. Naannoo Duwwaa sadii ganda. Naannoftanii balballi ta'inillee akkana kan jenne. Galatooma ulfaadha. Balballi laameeraadha saniif sitti ni balbal. Ayyemee har'arratti akkuma jalqaba irratti naaf kaasuudhaaf yaaltan yookiin akkuma naaf kaaftan isin har'arratti leenjisaa kubbaa miilaa garee kubbaa miilaa Meeboon Roobeeti hindoon gorra jedheetiin ni yaada. Mee akkaataan hundeeffama garee kanaa akkami? Maalirra dhaabbatee hundaa'ee eenyuun hundaa'e akkasumas eenyuuf hundaa'e gareen kun? Si ajaa'ibaati. Akkaataa gareen kun itti gad dhaabatte yeroo yaadu nadin dinqisiifadha. Sababbiin isaa ol ka'iinsi kenna nama ajaa'ibaa ture. Ijoollee naannawaatiin eegale awwaala irratti. Ijoollee naannawaa keessa jirtuun baay'ee hamilee qabna ture. Nama sadii faa yeroo leenjiitti leenjinii yaadadha takka inni yeroo eegallu. An kubbaa qabadhee kubbaa matakkaaf lama kennaaf ijoollee naannawaati. Osomaa jedhu ijoolleen baataa dhufte. Jidduudhaan akkas leenjisaan taallee yaanne jidduudhaan akka waan leenjii dhaabeeti. Ergasii leenjimatti kadeebii arge ijoolleen maan na gaafatte mucaayetu jira awwaala irratti wanni beekamu qabu. Meebooniin duratti gareen maqaan isaa kabiraa ture. Maqaan garee kun mucaa ijoollee mucaa dawwayitu ture. Mallas jedhama yaa ijoolleen hin beektini ergib ture maqaan garee. Anna yeroo sanitti damo ergib amoora ergibii tana anna yeroo sanitti mucaan leenjisaa ture. Mucaan akka abbaa qabeenyaa wayitillee ergasii ijoollee nana gaafatte inni nu haadhu fudhanii kafaltii wayitu ture. Akka kafaltiitti mindaan aganallee itti bulle baate yeroo sanitti yaw birri yeroo sanitti hin beeytaa gama akka wuddii ta'e maalii kana yeroo sanitti akkasitti affeeramee
leenjitti seenee ijoolleen baay'ataa dhufte naannoo sanii akka ijoollee naannoo warraa kara ijoollee naannoo biraatti maalii walitti dabalamanii bifa saniin leenjii jalqabne. Ayyee jalqabee ergib ture coach Rahmatuun gareen inni yeroo jalqabaatiif leenjii irratti eegale garee ergib ture. Sanbooda gama garanaatti akkamitti jechaan maybe maqaa walii wal qabatee waa hedduutu jira. Akkamitti hundaa'eetiin haganata akka tarkaanfatuu danda'e kun? Wanni yaadadhu ko ani ufdhaan of osoo hin ta'in kubbatti amanaa nama kubbaa danda'utti amanaa yeroo sanitti waliigaltee wayiitu dhabame jaan ka alarraa dhagayaa ture. Akka sirriitti kubbatti seenu kana godhe yaadadha. City Cup magaalaa ka jedhamutu ture bara 2008-9 akkas naannoo akkasitti yaadachuullee baadhu. City Cup sana irratti gareen kiyya gaariin ture. Maaliif ijoollee naannoo tokko akka daleessu barbaadamaa ture sirriitti yeroo sanitti jechaadha. Akkuma sin jedhe kubbatti amanaa in karoorfadhe ijoollee garee biraa keessa jirantu ture. Yeroo sanii irratti yaadadha. Garee mararraa ijoollee walitti qabee garee cimaa tokko dalage. Garee cimaa dalagee waggaa itti aantutti geeba fuudhuu qaba jedhee ofiif waadaa seene. Garee hedduu ture magaalaa hedduu ture. Yeroo sanii irratti garee cimaan roobee of diraagan ture. Yeroo ammaatti abbaan qabeenyaa jaraa Ameerikaatti argama. Garee bakartu geeba nyaatee ture sanii irratti yeroo sanitti yaadadha. Rabbi saaraalamu taphata akka yeroo kamuu dinqisiifadhu Zubeeriin fa'aa qabatee ture garee sun Hasan Hussein isaa ashitti jedhama ammarratti kara liigii super liigii taphataa jiru jara fa'aa ture. Gareen sun baay'ee cimaa ture. Akkasii yeroo san geeba dhabuurraa garee walitti qabee ka'ee achi booda yeroo gabaabaa keessatti wanti ani yaade sun alhamdulillah akkuma yaadinnaate geeba waggaa itti aanutti fuudhuu jalqabe itti aanarraan geeba kaasuu ittuma aansuu jalqabne akkasumatti ijoollee waliin guddataa dhufte jechaadha. Tole kana fakkaata kaayaaf kaayyoon coach Rahmatuu isa kana akkasumas rabbiin gargaarsifatanii yaadni keessan tokko bakka isiniif ga'e jedheetiin ni yaada. Mee yeroon sunii fi yeroon har'a keessa jiru garagara. Hadda irratti yoo sochiin ispoortii magaalaa keenya keessatti maal fakkaata jijjiiramni jira? Gaafii cimaa na gaafatte dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sanillee wanti ture garee keenya duroonni beekamuu qabu piroojeektii dalagaa ture aniyyuu mucaa leenjisaa kiyyaa jedhamutu ture. Yeroo san irratti ijoolleen amma gareen sun akka jiruun akka waan Jarmanitti achi garee Jarmaniin deemaniiti. Baay'een jaraa achi jiranii baay'ee gaarii ture yeroo sanillee garuu yeroo ammaa irratti yeroo laaltu yeroo saniif yeroo ammaa laaltu yeroo gaariidha. Fakkeenyaaf piroojeektii garaagaraatu jira. Leenjisaa Ibraahimtu jira, Ibraahim Kadir. Leenjisaa Abdulaziiztu jira, Yahyaatu jira. Ijoollee baay'eetu jira ijoolleen biyyaa. Ijoollee bakka irraa amma irratti dalaguu irratti argaman jecha ijoollee biyyaa walitti qabanii sadarkaan deemamaa jiru kamaatee argitan gaarii ta'uu irraa akka ka'e itti dhuftadee bara yaadaa gaafii kee gaafii dursullee baadhu gaarii ta'uu irraa akka ka'e wal dorgommii barana ture irratti isteediyeemii Maddoolaabuu geggeeffamaa ture irratti kichuun biyyaa mul'ataa turanii guddattoonni biyyaa mul'ataa turanii namni baay'ee na dubbisaa ture. Ijoollee namni hin beekne faaraa turte ijoolleen karaa abbootii qabeenyaatiin baay'ee natti dhiyaatanii na dubbisaa turanii jabaadhu naan jedhaa turanii akkana fakkaata gaariidha yaada akkana fakkaata. Walumaa galatti jijjiiramni hin jira akka har'ee akka kaleessaati miti. Tolemee jijjiiramaaf sababni maali jettee yaadda? Jijjiiramni dhufuu kan danda'u awwaala irratti waa wayii lafuma akkaataa jijjiiruu hin dandeettu. Hojii murteessaadha. Ijoollee tana waggaa baay'eetti dafqamame wanti hojjechiisu jira. Waan san keessatti rakkoo baay'eetu jira. Fakkeenyaaf keessattuu kubbaan miilaa maatiriyaala barbaada. Ispoortiin kamiyyuu maatiriyaala barbaada. Meeshaa barbaada. Yeroo nuti itti rakkannee yaadadha kubbaa dhabnee amma irratti namni Oswaanii takka jedhee kubbaa ispoonsara ta'e kana jalqabe bitee sarpiraayiz na godhe Miftaa Diimaati. Miftaan Diimaan akka amma ispoonsara ta'u kana qofaa miti. Durii marraa ispoortii jaallata. Yeroo sanirraa takka jedhee ispoonsara garee kiyyaaf ka jalqabe Miftaa Diimaa ture. Jijjiirama kanaaf dammoo sababa guddaa ka ta'e ufdhaan of osoo hin ta'in hojii hojjetamaa ture numarraa jechaadha. Fakkeenyaaf namuma akka anarraa ka'ee
injira leenjistoonni baay'een injiranii Tole. namootuma akka kanneen jecha ati waa wayii lafuma kaatee barnoota yeroo barattooma fedhe haa ta'uti osoo awwala barnoota san ilaaleen sirriitti hin dubbisin qabxii gaarii fiduu hin dandeettu. Hin danda'amu. Innaa kana jedhee yaadaan akka nama tokkotti. Walumaa galatti jijjiiramaaf sababni kana hadarratti anis sadarkaa gaariirra jirtan jedheetiin ni yaada. Mee gama keessanii isin yoo hawaasaaf ibsitan maalirra jirta jettaniitiin ni yaadan hadarratti bakka yaaddan san geessanii jirtanii. Dhugaa dubbachuudhaaf bakka yaade hin mul'anne malee gahee jechuu hin danda'an akka nama tokkotti. Haga wayii mul'achuu dandeenyee jirra. Fakkeenyaaf wama kam keessa karooraan sochootaa kaayoo mataa ofii danda'e qabaan. Waggaa akkuma isin jedhe kara waggaa 8 leenjisee jira xiqqaate. Waggaa 8 leenjisee kana keessatti mudannoon baay'eetu jira. Akkanatti wal dorgommitti hin dhiyaanne. Amma ijoolleen awwala sadarkaan irraa kaatu awwala piroojeektii waan jedhamu jira. Guddinaaf dalayidaa. Erga bakka irra geette booda wantoota daddalagamuutu jira. Wantoota sanniin bira erga gaan erga guddachaa dhufanii booda dammoo kara sadarkaa kilaboota seenutti. Amma sadarkaa piroojeektii bira tarreera amma sadarkaa kilabiitti jijjiireera. Sadarkaa kilabiitti jijjiireera sun jedhu dammoo garee kana yeroo sin jedhu wanti nuuf godhamuu qabu godhame jechuu barbaadeetti miti. Haga wayii godhamullee wanti barbaadamaan sun hin godhamne bakka gahuu qabnurra gahuudhaaf dammoo deemaa jirra. Kara duraa deemaa tarkaanfii gaariirra jirra. Walumaa galatti galmi salphatti gaamu hin jiru. Haga ifaajii keessanii immoo haga ifaajjan san itti gammaddan jedheetiin ni yaada. Toleme Coach Rahmatoon yookiin garee Meeboon Roobee miseensaa gam qaba. Wal dorgommiidhaaf ka dhiyaate seerri kubbaa seera mataa ofii danda'e qaba. Seera an ka beeku seera nama 25 ture. Wal dorgommii kanarra nama 23 qofan nu ayyamamee ture. Nama 23 wal dorgommii irra ka ture. Waan si ajaa'ibu garuu miseensi garee sanii oli. Yoo xiqqaate nama 30 yoo xiqqaatu miseensi garee akkas jechaadha. Garee saniyyuu kaati beekuu qabdu. Projektii Oromiyaatu jira. Naannoo Oromiyaa naannoo ganama sadarkaa Oromiyaatiin warri waajjira dargaggoo ispoortiidhaaf kennee garee san anatu hoogganaa jira jecha. Sun dubartii fi dhiira of jalatti qaba. Jara malee kuni kilabiidha. Projektii jira, kilabii jira. Akkuma sin jedhe awwala projektii jettee eegaltaa ergasii dammoo kara kilabiitti ijoollee kanneen guddiste jecha. Sadarkaa projektii irra ka jiran lakkoofsi isaanii sitti himuu hin danda'u. Dhuftee dirree irratti illee arguu dandeetta. Lakkooyitee hin dandeettu. Sadarkaa kilabii dammoo yeroo kara kilabiitti guddatu seerichi waan si dirquuf nama kilabiif ta'uu danda'u sanniin qofa qabataa deemta jechaa keessaa. Walumaa galatti kana fakkaata. Waan gaarii naaf kaafte jechaan dubbii keessa ijoollee shamarraallee akka hirmaachistan jechaan gama hundaanuu gahee isinirraa eegamu san akka bahaa taatiin hin jirtan waan durunaan galiin hedduu isinirraa hubadheetiin hin jira jedheetiin ni yaada. Mee itti aansuudhaan immoo wanni hedduun akkuma ejjennoo gaafatu, akkuma dandeettii gaafatu, akkasumas galii gaafata, maallaqa gaafata. Maddi galii garee kanaas uummatatu sin deeggaramoo, qaama mootummaatu sin deeggaramoo, abbaa qabeenyaa dhuunfaatu sin deeggaramoo, moo ofumaaf deeggartanis? Dhugaa dubbachuudhaaf haga ammaatti gareen kun wanta akkasitti gad dhaabatee nama argate hin jiru. Nama gargaarsuma rabbiitiin as kenne awwala irratti. Itti aansuudhaan akkuma reefu sin jedhe sani. Uummanni magaalaa Roobee Arjaadha akkuma beekamu san abbootiin qabeenyaa sirriitti na beekanii wanta irraa fuudhu san eessaan akka ga'uun beekanii haga ammaatti gareen kun rakkina waliin gargaarsuma uummataatiin yeroo kana sin jedhu dammoo gargaarsi kara waajjiraatiin injiru jechuu barbaadeetii miti. Garuu irra baay'inaan garee kanarratti warri irratti xiyyeeffatu uummata. Sababbiin isaa yeroo baay'ee akkanatti fakkaatutti yeroo yaadullee gareen kenna bulchiinsi magaalaa Roobee garee lama qaba. Tokko garee kana 2 3 4 qaba. Garee kanatti dhaabachuu illee danda'u. Gareen kun gareen guddichi liigii biyyaalessaa keessa ture karaa suupper liigii guddateera. Xiyyeeffannoo guddaan isaaf kennama. Waan siinarii jedhamu jira uuma kam keessattiyyuu. Itti aanaan dammoo kennallee amma wanti jiru amma bocni dhufaa jiru kun iyyuu ani akkanatti fakkaatutti waadaa jara biraa qabdu abba booda deeggaramne dhiyaata. Haga ammaatti garuu akkaataan nu keessa dabarraa dhufne dhugaa dubbachuudhaaf uummanni magaalaa Roobeettu deeggaraa dhufe akka uummatatu kareen kun ka uummataa ta'e akkasitti yaaduu danda'a jechaadha. Kana fakkaata. Akka dhageenyetti garuu maybe dhugaas ta'uu danda'a, sobas ta'uu danda'a.
Gareen meebor roobe kan inni deeggaramuun yookiin kan isa ispoonsara godhu yeroo hedduu abbaa qabeenyaa hoteela meeboon Geetuu Tolosaa jedhama. Dubbiin tun akka maayiroo tolte. Wanti awwala wanti waa'ee isaa biran geeniif waa'ee isaa yaasootti itti deemaa jira. Gareen abbaan argachuu wal dorgommii kanarratti. Kara toornaamentii itti aanu dabaree irraa itti fufamoo isa waliin itti funamoo ittiin fufnu deebisaa ta'a jechaadha sii galee. Dhugaan jirtullee kanuma nama dinqisiifadhullee dinqisiifadha sirriitti dinqisiifadha sababbiin isaa wal dorgommiidhaaf qarshiin inni kafale qofti qarshii 80,000 san qofaa miti qarshii 80,000 maalirraa kafaluu danda'u kayyattu ta'e dhugaa dubbachuudhaaf tooftaadhaan ani yaade wayitu ture akkamitti nama kana kara ispoortii seensuu danda'a innillee fedha qaba ana seensechuu barbaades waan ta'eef baatuu irratti ayitii baatuu bishooftuu irratti wal ga'iitu ture leenjistoota akka magaalaa Oromiyaatti walitti qabamanii turanii achirratti fuudhanii deemeen hojii dhaabsisee baay'ee dinqisiifadhaan baay'ee galatoomfadhaan hojii dhaabee hojii isaa dhiisee osoo silkii itti bilbilan osoo bira turu osoo argu Adaamaadhaa ka'ee na waliin konkolaachisee agachii na waliin deemee seerrichi illee achirratti akka darbu waan beekuufan sodaan kiyya maal ture qarshiin kun ani waan gurraa qabuuf kafaluun beeku ture sodaa guddaa qaba ture haada ga'u jechaan yaa warra si hoogganurraa yeroo dhagaytuu fi nama dhuunfaarraa yeroo dhagaytu tokko ta'uu dhabuu mala beektaa hin dhaga'ee achi gadi ba'ee waan si ajaa'ibu gammachuu isaa ibsate dhufuu isaatti akka gammade nu qabachuu isaatti akka gammade akka godhu waan san achuma waadaadhaasiiti yeroo kana ijoolleen baay'ee yeroo kana shakkii keessa turte shakkii guddaa keessa turte maal ta'u wal dorgommii kana inni hirmaannaan hirmaadhuudha qarshii 80,000 jechuun ati yaadi si galee eessaa dhufa qarshiin kun qarshii 80,000 kan hin kafalee sanitti hin dhaabanne nyaataan bira dhaabataa ture waan guddaan bira dhaabataa ture ijoolleen baay'ee dinqisiifattee ni argaa turte baay'ee dalagaadhaan biizii ture haga dalagaan biizii ta'e irraa wal dorgommii tapha kenna yaa'u daawwachuu hin dandeenye dhugaan ati nagaafatte kun dhugaan isaa akka naggaltiifachaa sirriidha waan ati nagaafatte akkana jirti walumaa galatti abbaan hoteela meeboon yookiin Geetuu Tolosaa haqa isinirraa qaba innis immoo jechuun arguun amanuudha beeyta xiqqoo namni dhugama namni ispoortii dalaguu fi dalasiisu kun sammuun isaa bal'aadha wanni jedhu kun hadda mirkaneeffadheetu ni jira miinaan ati achirratti taphatte hedduu toleetu ni jira walumaa galatti baga milkooftan isin jechuu barbaada amiin mee itti aansuudhaan immoo maybe yookiin lakki yookiin eeyyan jetteetiin naaf deefta Coach Rahmatoon mindeeffamaadha Rabbirraa wataati Rabbirraa arganni waan masgiidaallee natti fakkaatu garuu kun ijoollee haraa adda addaa irraa qabuun kun waan salphaa miti Rabbiin biratti illee jaalatamaa dheedee yaada waa'ee nagaafatte kanarratti sadarkaa piroojeektiitiin sadarkaa piroojeektii Oromiyaa saniin kafalama kafaltii akkasitti dubbachuuf natti ulfaata sun akka kafaltiitti illee osoo ta'uu baate ana marratti wanti akka dhuunfaatti akkana siin jedhu natti ulfaata omaan jiran tolime garee kubbaa miilaa uumuudhaaf yookiin hundeessuudhaaf wanni salphaan hin jiru jechuun anamma isin bakka bu'ee osoo hin taane akkaataa adeemsa keessaa gammaa dhufne irraa waa hedduu badheetiin hin jira wantoonni akka dirree kubbaa miilaa jira wantoonni akka kubbaa jira wantoonni akka hidhannoo jira waa baay'eetu jira maybe haddarratti dirree qabdanii hadda gaafii baay'ee si galatoonfadha baay'ee si galatoonfadha gaafii cimaa na gaafatte maal jechuu barbaadeetti beektaa akkuma beekamu dirreen isteediyeemii ammaa irratti rakkisaadha wanni namatti tolu akkuma atillee quba qabdu hojii eegalee jira san dura garuu dirreen isteediyeemii osoo hojii hin eegaliin dura wal dorgommii kana qophii gochuudhaaf wal dorgommii kanaaf rakkootu ture wanni as biratti osoo hin galatoonfatiin namni ani osoo hin galatoonfatiin bira hin dabarre kantiibaa magaalaa Roobee haga isaan bakka kana dhufanitti baay'ee soo cimaa waliin qabna waliin dubbannaa ispoortii illee hin jaalatanii itti dhiyaachuu illee fedhanii dirree haaskuulii deemee gaafadhe gaafannaan na dhokkan
ergasii deemnee sababbiin iddoo sanii nagaluu hin danda'u yeroo baay'ee yeroo gargari si ajaa'iba osoo achi bira dargaggoon hedduu jiru marga maali waan jijjiiramu dubbachuuf salphachiisa beektaa marga gurgurannaa galii irraa argannaa ofii achi bira dargaggoo marga waan si ajaa'ibu oo xiqqaate dargaggoo dhibbaa olii miti iddoo san keessa koolu yeroo san irratti dammoo baay'ee natti dhagahamee ture deemee gaafadhe ijoollee waliin nama sadii maali taanee deemnee gaafanne agalatomu qaxaroo yeroo san wannoo yoo ittiin kenne beellama yoo ittiin kenne hin bilbile namoota dhimmi ilaallatutti guyyaa san akka dirreessan seenne hagamma waan sitti tolu keessaa wanti adda isa gorgorsa dirreessan ammarratti daalektara iddootii walii galtee qabna waardiyoota walii galtee qabna sanii miti warroota gurguddoo fakkeenyaaf namoota maqaan isaanii biratti dhahuun baay'ee barbaachisaa miti nama gurguddaa jechaan abbootii qabeenyaa irraa ta'e warroota baankarii maalii kanniin warroota garee fayyaa gadhaabee achi daleessaa jira baay'ee dirree tolaadhaa seeraan itti fayyadamnaa torbaanii sagantaa kennan beekanii barsoota keessa jira sitti tolaa si galee baay'ee fayyaadhaaf ispoortiin fayyaadhaaf akkuma warri kalee kubbaa taphatanii dabarsan dhufanii itti fayyadamaa jiran dirree san irratti bakka kanarratti dammoo carraa kana uume dhugaa dubbachuudhaaf amma deebi'ee kantiibaan magaalaa roobee dirree san guyyaa sana akka haala nu mijeessan dhimmi dirree furmaata argata garuu ammallee wanti warri kana mana barnootaa irratti wanti sodaachisu wayiin jijjira yaa dirree wanta baay'ee wannoo gochuu qabda beektaati eeggachuu qabda waan mana barnootaa kana sani malee amma dirreen suni kara dirreetiin dhugaan jirtu amma gaariidha kara kiyyaan jedhee yaada ulfadhu asumaan kantiiba magaalaatiinis ulfadhaa jechuun ni barbaada dubbiin garuu achi ga'uu qabdu ture beektaa jechaan namni dargaggeessaa waliin oolu waa'ee dargaggeessaan beeka jedheetiin yaada ispeeshaalii barsoonni waa hedduudha kan isaan barsan barsaa ispoortiitu keessa jira barsoonni biraas akkuma jiran barsaan ispoortii keessa jira dargaggeessa kana inumaa waantu jira beektaa asirratti dhiifama waliin kuree gamtaa maatii waan jedhamu jira koree gamtaa maatii barsoota caalaa koree gamtaa maatii kana beektaa yeroo baay'ee sadii rakkataa turre wanni beekamu qabu beektaa ispoortii yeroo jedhamu nama mara biraa miti beektaa hubannoon wannoo jedhu sii galee jechaan ispoortiin akka waan biraatti yeroo yaadamutu jira beektaa yeroo yaadamutu ture ambaratti dammoo ispoortiin maal akka ta'e argisiisaa jira fakkeenyaaf hadda ashitti sadarkaa san ga'uun bara si gammachiisa sii galee ganaa dammoo akka Itoophiyaa Premier League ittiin dheegan hojjechiisee ni jira argee ni jira mucaa dandeettii guddaa qabu kaayoon isaa ispoortii qofa waan biraatiif hin fiigu baay'ee amanaan isa qofaa miti inni maaliif ba'uu danda'e kaleessa waan kalee hojjetee fi bakka kanatti wanni dhugaan jirtu obboleessi isaa Kadiiriin amma Jarmanitti argama ashittiin akka sadarkaa kana ga'uuf gumaacha guddaa godheefii jira erga inni deemee booda dammoo nu bira ture mucaan kun fakkeenyaaf yeroo boqonnaa isaatti na bira oolaa indufaa ture leenjiidhaan dhufaa ijoollee akkanaa kan kaayoon kenna guddaan nu amma kafaltii miti galee kafaltii miti guddaan nama gaafii atireefu na gaafatteef osoo kafaltii barbaade waggaa sadii annama tokko miidhame si galee wanni anatti amanu itu jira argadhee dhabee annama tokko garuu ijoolleen baay'een yeroo sirraa fayyadamtu amma fakkeenyaaf garee bulchiinsa magaalaa roobee keessa ijoollee baay'eetu jira mindeeffamaadha ijoolleen tunni ijoolleen ani baase ka jarrillee beekan namni baay'een beeku baay'ee jiran ammayyuu ammarratti maqaa isaanii si dha'uu hin danda'a garuu dhahuun duratti namni kama beeku sigan namni magaalaa roobeellee kama beeku kunis itti tola maal ta'a dargaggoon jara duubaan dhufu maal ta'a waan hin taane irratti hin guddatu si galee yoo bakka akkanaati biizii goote yoo ispoortiin biizii goote yoo wanta garaagaraatiin waan biraan dagata maal godhaa dhufu wantoota akkanaa kan ni appreciate godhaa dhufa beektaa si galee miti annaa waan akkanaa kanniintu jira ulfadhu waan gaarii naaf kaafte taphni keenya hedduu namatti tola jedheetiin inni yaada beektaa wanti itti haasofte hedduu garaa nama nyaata hedduu nama dinqisiisa hedduu nama bohaarsas beektaa jechaan bu'aa bayyoo haasoftu akkana kaa dhala dhufuuf waan gaarii lafa kaa'uudhaaf jechaan namoonni uf duubaan kaayoo akka Coach Rahmatuu qabanis waan akkanaa kanaaf akka uf qopheessan galmi ariifannaan gahu hin jiru waan ta'eef jechaan tolemee hadda irratti gama maateriyaala biraatiin maalirra jirtan wantoota kubbaa wantoota keedannoo waa hedduu jira waan ta'eef alhamdulillah beektaati waa yeroo hojjettu tooftaa uumuu danda'uu qabda akkuma isin jedhe warra garee fayyaa amma gadhaabe isin jedhe kunniin amma ijoollee piroojeektii isin jedhe kunniin kubbaa bituu hin dandeettu ijoolleen piroojeektii isin jedhe kunniin umrii 11 umrii 17 gadi ijoolleen tunniin si galee kubbaa bituu hin dandeettu sababbiin isaa warra jala jirti garee fayyaa kan yeroo daleessisu yeroo jalqabu tooftaa ofii mataa dandeetti yeroo maraati nama kadhattee karaa tokkoon bichaa yeroo deemtu waan san yeroo mara qabxii ittiin argattu beektaa garee fayyaa kana yeroo gadhaabu maal yaadeeti
kubbaa gayaa garee kanaaf hin bitan jedhee yaadeeti. Ammaratti karaa maatiriyaalatiin onni ateetti akkasitti guutamuu baatullee garuu hanqinni akkasitti hin jirettullee kaleessarra jijjiiramni hin jira. Jijjiiramni jira. Hadharratti. Akka kaleessaati miti. Akka kaleessaati miti hadharratti jijjiirama guddatu jira sii galee. Fakkeenyaaf amma kubbaan ijoolleen ittiin leenjitu. Sadarkaa isaa eeggate amma sadarkaa qarshiitiin asitti bee nayyuu amantaa hirayyuu yaa ramadaana waan ta'eef amma ammaa mana amantaa sadarkaa isaa akka eeggate beektaa hanga kubbaa 8-9 madaabaraadhaan baasanii deemanii akka kilabiitti bakka dalagan wanni kana maaliif godhe beektaa wanti jijjiiramaaf fakkeenyaaf yeroo hojjechiistu maatiriyaala wala murteessaadha ijoollee tana jijjiiruuf ammarratti sadarkaa piroojeektii irratti reefus hin jedhee irra deddeebi'an kana waan hojjechiistu qabda sadarkaa kilabii irratti waan hojjechiistu qabda jedhaa deema steeppiidhaan jechaa sii galee fakkeenyaaf kubbaan tokko ammarratti waa gochuu danda'u ijoollee tana sii galee kubbaa lama gochuu jijjiiruun hin danda'a jedhee ittiin amanuun ijoollee piroojeektii sadiif keessattuu kubbaan kun hin baachuun gaariidha sanitti bichaa akka dhaabatuun fedhu ammallee akkuma sin jedhe yeroo mara kadhachuun nama jibbisiisa malee kaa'uun kiyya maal jedha saayinsiin kubbaa miilaa beektaa fakkeenyaaf nama 30 qabaatti kubbaa tokko qabachuu qabaa jedha namni 30 sii galee garuu akka nu amma biyyi teennallee sadarkaa biyya kennaallee humna biyya kennaa waliin kubbaa tokko nama 4 nama 5 qabachuu qabatan waan guddaadha kun sii galee miti akkasitti jirra. Ulfaadhu waan gaariidha. Kana qofaa miti nutis jechaan osoo kabiraatuyyuu manaa qabaatanii gaarii beektaa jechaan dhumaa deema bakka buufataatiin deemtanii akkasumas immoo nama haaraa dhufuufillee laataatiin deemtan waan ta'eef inshaallah duratti wanni hedduunis irraa jedheetiin ni yaada. Gaafataa ramadaana gaafataa kubbaa gaafataa kanaan jedhe malee. Ol gaafanna inshaallah wanni gaafannu baay'eedha. Wanni gaafannu baay'eedha wallaahi. Tolmi yeroo hedduu akkuma beekamu ispoortiin jaalalaa ispoortiin tokkummaa ispoortiin haalaaf mala ispoortiin obbolummaa ispoortiin hawaasummaadha jedhama yeroo baay'ee immoo ilaalcha namootaatitti wanni fakkaatu walitti dhufeenya leenjisaa fi taphataa akka addaan fageenyaatitti namoonni hubatan ni jiru jechuun dirree irratti maybe anuu yeroo tokko argeetaniin ture haalli itti leenjiftu beektaa bifa serious ta'een dalagaa irratti taphan beeku rahmatoon jedheetu waan callisanii maybe namoonni biraa garuu haala saniin hubachuu dhabuu hin danda'an mee garee meeboon roobee keessatti yookiin garee kooch rahmatoon leenjisuu keessatti walitti dhufeenyi taphataatii fi walitti dhufeenyi leenjisaa rahmatuu maal fakkaata? Maaltu jira beektaa? Walitti ijoollee ofitti dhiheessuun an akka leenjisaatti badooma jedhee yaadu. Fakkeenyaaf wanta baay'eetu jira beektaa sadarkaa kilabii irratti taphataa ofitti dhiyeessuun akka waan biraatti warroota yaadantu jira fakkeenyaaf baal jedhama kana leenjisa maanuuf shakkii kara taphataatiin taphattoonni maqaan taane sii gaditti amma fakkeenyaaf yeroo taphataa waliin itti deemtu sun waan biraatti ati hojii kee hojjetta sii galee dabdii waadaan jira fo'aati hojii hojjette yeroo kamiyyuu wanti sun bakkaan si geessan yaaduu hin danda'u sirriidha miti. Anamma akka hiriyaatti taphataan ilaaluu jira. Akka hiriyaa isaatti fakkeenya Faraa'ol Damis jedhama yookiin Bookeechaan beekti ijoollee roobee daa'ummaa isaarraa isa guddise. Inni gibbii yuunivarsiitii deemee baratee amma barnoota isaa xumuree dhufe. Kubbaadhaan sadarkaa guddaa nama gahuu danda'u. Yeroo sanirraa mucaa san ofitti dhiyeessuun isa fayyadee malee sammiin anallee na fayyadee malee himmiin. Aadaan taphataa ofirraa dhiibaadhe isatti dhiyaachuun kiyya maalirraa barataa deema beektaa ofitti dhiyeessuun alarratti amala mucaa sanii beekaa dhufa. Fakkeenyaaf maal barbaada mucaan kun alarratti yeroo alarratti yeroo irratti abbarratti dhugaa dubbachuuf waccisan gochuullee baadhu yeroo irratti hiyyaamaan ijoollee nama xiqqaa nama 2 nama 3 yaameni leenjii irratti rakkoo isaa gorsa kennaaf. Shaayii bunaa waliin jedhaa waliin kolfa waliin taphataa bifa sadiidha mucaa kana baal godhaa artaati guddisaan sammuu isaa guddisaa artaasi galee dirree irratti akka barbaadde kennuuf dhabuu bara yeroo sarratti sabbiin taphataan ati dalee 30 sanii ol ta'uun mala toluu dhabuun mala alarratti garuu akka barbaadde sa'aatii qabdaa dadhabbiin hin jiru bifa saniin akkasitti mara sadarkaa sanii mara ijoollee haa sanii ofitti dhiyeessaa deemaa jecha leenjisaan dammoo olii 2 tokko diktaatariidha sirriitti aaroo sirriitti sireessidha tokko dhaboo kan ijoolleedhaan sirriitti Kofuula kiyyaa argitu gargaa. Bashaa jedhee jiru yaada.
Bashasha abbaa namoota hedduuti. Jechaan yaada manaaf kaafte irratti yaada manaaf kaafte qofa osoo hin taane dargaggeessi kun beektaa yeroo baay'ee firii ta'uu barbaada. Bilisa ta'uu fedha. Sammuun isaa akka bohaaru barbaada. Cinqamuu hin fedhu jechaadha. Dirree irrattuu gaafa ati alatti amala kee yoo beeke amalli ati alatti agarsiistuu fi amalli ati dirree irratti agarsiistu garagara. Suni leenjiidhaa suni gorsaatii bashannana ta'uu danda'a. Gaafa kanammoo taphataan suni yookiin mucaan sun bifa firii ta'e bifa uummata akka ofiin shakkiniin waan qabu humna qabu baasee bifa bohaartiitiin leenjii isaa itti fuudha danda'a jedheetiin ni yaada. Gama itti aanutti yoo ceenu immoo qorannooleen baay'een akka agarsiisanitti jalqaba irratti ispoortiin jaalala, ispoortiin tokkummaa, ispoortiin obbolummaa inni qorannooleen hedduun akka agarsiisanitti dirree kubbaa miilaa irratti walitti bu'iinsi taphataaf taphataa gidduutti leenjisaaf leenjisaa gidduutti akkasuma haga wal dha'uu takkaatti ni deema yookiin ni tarkaanfatama argaas turre waan ta'eef jechaadha. Kuni maal irraa maddee jettee yaadda? Maal jedha beektaa seerri kubbaa miilaa? Saayinsiin kubbaa miilaa? Taphataan tokko qaamni isaa erga ho'ee booda immooshin ta'a jedha. Miira keessa? Miira keesseena. Rakkoo biraatiif miti bara. Yaa'u akka kubbaa miilaatti dubbadha. Kubbaa miilaa mo'amuu qaba, mo'uu qaba. Sii galee waan lama qaba. Mo'amuu dhabuurraa inni kanamaa wal lolu sun. Sii galee. Baay'isee leenjii irratti xumura irratti waan hojjennu qabna. Yeroo jalqabnuu fi yeroo xumurru. Awwaala rabbii kenna kadhannaa. Yaa'u kun amantaa isaatiin namni kamiyyuu amantaa garaagaraatu jira. Ijoollee amantaa garaagaraa. Ergasii immoo sarkilii uumanii harkaa wal cabbatanii akkas leenjitti seenanii jechaadha. Sii galee miti. Bifa saniin awwaala maal jechaa kun jechuun ilaalta achi keessa nama rakkoo qabu barbaadde. Wal lolanii miti achi keessattuu argachuu dandeetta. Yeroo leenjii xumuranillee keessattuu yeroo leenjii xumuran. Yeroo sadii. Wartinu fuula gurra tapha wanni ispoortii irraa dhasi godhu maal inni beektaa? Yeroo isaa walitti bu'ee boru wanni sun hin jiru. Dhugaa wanni sun hin jiru. Sababbiin isaa maaliin akka walitti bu'ee hin beeka. Yookaan lafa abbaa isaa irratti miti. Yookaan biraatii miti. Walitti kubbaa maanaan kennanii maaliin kun illee jira. Unkaan nuyi miti addunyaa irratti mul'ata wanni akkanaa kun siigalee hin argita. Yeroo ammaa kana irratti taphattootaaf leenjistoonni waliin bu'anii yookaan immoo taphattoonni kanneen waan haarawaa miti. Garuu wantoota sanii taphataa yeroo waliin xumuru argita beektaa. Dhimma akkasii rakkisu hin jiru. Sababbiin isaa namni sun dhimmartii wal barate dirree kubbaa miilaa sanatti wal barsiisee waan ta'eef. Dirreen kubbaa miilaa dammoo maal ta'amuu qaba? Kabajamuu danda'uu qaba. Ani sanitti amana akkas. Walumaa galatti wantoonni achirratti ta'an yookiin seera kubbaa miilaatiin ala bahanii ta'an sun sirrii miti jechaadha. Jechuun maybe taphataaf akka amma isin kaaftanitti taphataan gaafa miira akka isan keessa seenu immoo shi waan ta'eef yookiin qaamni isaa waan o'ee fi naan jettanii jirtan. Garuu yeroo tokko wal dorgommii gurguddaa haga idil addunyaatti tarkaanfatu irratti leenjisaan garee kaaniitii fi garee kaanii haga wal dhaanutti haga fiigantu jira. Sanbooda immoo wantichi babal'ataa gaafa deemu haga deeggaraa jidduutti walitti bu'iinsi hin deemamaa hin babal'ata. Kanaafuu anillee akka kiyyatti maybe ogummaa keessanitti seenuu maal inni beektaa? Awwaala kaatee gaafattee fi gaafiin lammaffaa garagaraadha. Akkamitti garagara ta'e beektaa? Gaafiin awwaala leenjii irratti kan jedhu na gaafatte. Amma dammoo bifa kilabii garagaraatti na gaafatte sagalee. Fakkeenyaaf baafa goodeemta. Maadriidii fi Riyaal Maadriidii fi Baarseloonaa yeroo waliin taphatu taphni jaraa sun kubbaa miilaa miti. Kubbaa miilaa qofaa miti. Siyaasa illee of keessaa qaba. Waliif basaaruudha. Wal jara biratti wal bo'u jechuun jarri qabxii argatan caala jara kan gammachiisu jara lamaan wal bo'uti. Fakkeenyaaf Koppaa Dilaaree irratti wal dorgommii deengadda taphatame irratti akkamitti gammadaa ture Riyaal Maadriid. Ofii Baarseloonaa Ispeenish La Ligaa geeba fudhatee jira sigalee sanitti dhaaban jara mo'amuu jaraatu jira sigalee afur yerootti sanuu afur Riyaal Maadriid ni yaaddeer taate ummata biratti illee waan guddaan qabu taphataa wal dhahaa ture akkas sanii hin jira kubbaa miilaa keessatti baay'ee namni waan baay'ee yeroo baay'ee yoo fagoo baademtaati roobee keessallee waan darbii jedhamutu jira waan biraati miti bara yaa'u caalmaa walirraa fudhachuu waan bara namni kamiyyuu
Fakkeenyaaf hojjetaan tokko hojii hojjetu keessatti caalee argamuu fedha. Abbaa qabeenyaa ta'uu fedha. Dursuu fedha, dursee argamuu fedha. Homa kam keessatti wanni kun wanni akkanaa kun hin jira. Baay'ee akka nama tokkotti aan akka kubbaa miilaatti yeroo yaadu waan ajaa'ibu miti. Ulfaadhu. Mee akkuma jalqaba irratti naaf kaasuudhaaf yaaltee yookiin akkuma naaf kaaftee magaalaa Teenna keessas gareewwan kubbaa miilaa meeboon roobee qofa osoo hin taane hedduutu jira. Meebii ammarratti maqaa isaanii dhahee akkas ichuullee baadhu. Namoonni tokko tokko yoo badhee irraa mil'atan akka darbiitti yookiin akka nama jaalala waliin qabneetti kan hubatan hedduutu jira hawaasni. Walitti dhufeenyi garee keessaniitii fi gareewwan kubbaa miilaa kan biroo maal fakkaata? Sadarkaa akkamiirra jira? An akkanatti fakkaatutti yeroo saniif daqiiqaa 90 walitti bu'iinsi uumamuu mala. Garuu kubbaan boola an akka nama tokkotti kubbaa booda ijoolleen sunniin waliin yeroo waliin nyaattu waliin dhuudhu argaan ta'ullee ka qabu kana. Ijoolleen sunniin hiriyoota barka waliin taphattu. Garee fedha fakkeenyaaf ati waa wayii gochuu ka dandeettu fedhaani. Yoo keessa keetti dhamani Rahmatoo bira leenjuu nama dhufu jira. Ibrahim leenjisaa Ibrahim Pinkof roobee Ibrahim bira deemu jira. Yahyaa bira jira. Bakka projektii akka sammuun keetitti amanteen deemta si galeemti. Wal dorgommiin akkasii sun dammoo yeroo ati affeeramtu yeroo si affeeru wal dorgommiin akkasii sun irratti daqiiqaa 90 fakkeenyaaf uummanni illee dhugaa dubbachuudhaaf yaa'u biyya dhufee ilaaluu fedha. Garee isaatii jajjabeessuu fedha. Yeroo san irratti wantoonni garaagaraa uumamu mara garuu achi booda daqiiqaa 90 booda wanni sun hin jiru. Na gammachiisa dammoo ana dhugaa dubbachuudhaaf na gammachiisa. Waliin nyaatti waliin dhuydii walumaan argitaanii sababbiin isaa jara ka walitti fide kubbaa miilaatii miti. Awwala irratti jiru jara ka walitti ijoolleen tunniin kubbaa dura ol beekti. Sababa kubbaa dammoo maatiidhaan addaan cituu danda'uun qaban jedhee yaadoon addaan illee hin citan. Namni baay'een akkamitti yaada beektaa? Namni baay'een anaa fi Ibrii homoo ol dubbisnu iyyuu hin se'u. Yeroo waliin nu argu rifataa iyyuu. Tapha sammuu yeroo waliin nu argu namni baay'een bakka akkasii iyyuu hin se'u. Akkanatti yeroo argu akka nama tokkotti akkasitti yaadu. Anaa fi Ibriin dammoo waan baay'ee waliin taane jira. Fakkeenyaaf laayisensii laayisensii yeroo fudhannu jimmatti waliin fudhannee sadarkaa Afrikaatiin siree tokko irra ciisnee waliin nyaataa waliin dhugaati. Waan baay'eedha. Waan baay'ee wal biraa qabna. Amaanaa baay'ee wal biraa qabna. Wanni ifaajaa jiruuf illee waan dhuunfaatiif miti maqaa biyyaatiif. Huma fedhellee haa ta'uuti, huma barbaadillee haa jedhamuuti. Inni illee roobee fi ifaajaa jira, Rahmatoo illee roobee fi ifaajaa jira. Ulfaadhu. Jidduudha waan wayina naaf kaafte. Akka Afrikaatittis laayisensii fudhatan dhugaadha quba qabna. Dhageenyis jira. Asumaan itti tarkaanfanna jedheeti beekta. Hadda irratti akka Afrikaatitti kan isin laayisensii fudhatan. Sadarkaan isin jirtan hadda irratti magaalaa roobee irra jirtan yookiin magaalaa baalee roobee irra jirtanii kana jechaan takka jedhaniitu maal lama jedhan waan gaariidha. Iddoon isin kaataniitiin sadarkaa sanis itti geettan magaalaa kana waan ta'eef jechaadha. Mee uf duratti karoora akkam qaba Coach Rahmatoon? Hadda irratti garuu waan guddaa harka qaba waan ta'eef. Ani akkana isin jechuun natti ulfaata beektaa? Namni wayii biyya kanaa yeroo deemu ani baay'ee yeroo nama dhageeffadhu sirriitti awwaala nama dhageeffachuu hin dhageeffadha gurra kennii dhageeffadha. Amaanan narra jira beektaan. Baay'ee ani dhugaas timaanii wanti garaana nyaatu baay'eetu jira. Ijoollee teenna baay'ee dhabne nuti. Warroota kubbaadhaan ta'ee waan biraatiin illee haa ta'u bakka guddaa ga'uu danda'an. Bakka hin taanetti yeroo argitu si dhaga'ama. Anna dhaga'ama garuu akka nama tokkotti. Sababbiin isaa mucaa bakka wayiitiin ati eeytu bakka guddaan isa eeytu. Bakka guddaadhaan bakka wayii gaana isa eeydu yeroo karaa irraa deebi'ee ati bakka wayiitti bakka hin taanetti isa argitu sitti dhaga'ama. Ani karoora kiyya guddaan waan tokko si taa'imu. Karoora kiyya guddaan ati aga yoomii namaa yaaddaa jedhama natti naan jedha namni hiriyoonni kee na dubbatanii maal jedhan. Garuu ani haddallee hiriyoota ijoollee tanniin duubaan dhufan amma akkuma isin jedhe piroojeektii jira umurii 17 gadi. Maal godhaadhaan beektaa? Warra awwalaa sanirraa jarri. Warri awwalaa maal keessa taranii kubbaa keessa kubbaan maal hin barbaadu waraana adda addaa bakka hin taane deemuu hin barbaadu. Wanta sannitti bakka anaaf mo'amuun kiyya guddaan ijoollee baay'ee harka irraa dhabe. Ka achi dhufaaran illee ta'e
kaseenan illee ta'e yeroo ammaatti dammee haalli yeroon keessa jiru waa'ee si ajaa'iba beektaa ijoollee atin dheeyne bakka hin taanetti argita kun dammoo ta'uu hin qabu akka dhaamsaatti illee dabarsa sababbiin isaa wanti jarri godhan sun waan kana hin caalu dararaallee fida dararaa akkamii fida warri maatiin dararaman ijoollee saniin bakka hin taane oltee yoo galte waan beeku baay'eetu jiraan warra lee dararanii warra dammoo maatiin akka jiran akkamitti akka waan maatiin amaanaan akka kennetti an amma warri ijoollee natti dhiyaatanii na dubbisan baay'eetu jiran natti dhiyaatanii na dubbisan sagantaa mara qopheessee sagantaa wayii sagantaa ajaa'ibaa wayii qopheessee kanaan dura qopheessee kan hin beekne lakkaa ilmi kiyya kanaan duran tumaayyuu bakka akkanaa akka inni deemuun fedhuyyuu bakka akkanaa oolaa jedhanii maatiitti amanan kaawwala ispoortii nutti naman ispoortiin dammoo akka kashlabbummaatti reefullee sin jireera akka bakka hiika kashlabbeetti yaadantu jira akka hiika hin taane hiikni hin taane jira arraba hin taane dhageettu hiika akkasii yaadantu jira kun dammoo dogongora maatiin illee waan akkanaa rakkoo kanaa kana keessa ijoollee illee baasanii ba'uu qaban fakkeenyaaf ispoortiin awwalayyuu wanni inni barsiisu awwala maal jedhaa disipiliin waan jedhamu jira amala waan jedhamu jira siigalee waan akkam keessattiyyuu amallee waan jiraatiin dammoo mucaan sun amala hin qabaatiin awwalumayyuu leenjisaa waliin bu'a bakka sanuutti buufuu hin danda'u amalli dammoo waan baay'ee wal qabata amala yeroo jedhan jeequu bichaa miti araadaa ta'uu yeroo haa ta'uu naamusa haa ta'uu wanta garagaraatu wal qabata amalli kun siigalee ani san jechuu fedha. Ulfaadhu namni dargaggummaa keessa jiruu fi namni dargaggeessa waliin oolu waan baay'ee arga. Kanaaf atis waa hedduu keessa deemteetiin hin naaf laalte akkasumas immoo karoora kiyya guddaan dhaloota kana qarreetaniin bilcheessee haala ajaa'ibaatiin haalaaf amala horatanii qaamaan jabaatanii akkasumas dandeettii horataniitiin hin karaa sadarkaatti aanutti ce'uudha kaayyoon keessaadha. Galatoomii ulfaadhu tole kabajamtoota daawwattoota Zaad Podcast qophii teennaa bareedduu ajaa'ibsiiftuu fi dinqisiiftuu tan Coach Rahmatuu wajjin taasisaa jirurraa waa hedduu akka hubatanii fi waa hedduu akka baratan abdii qaba. Kana qofaa miti kubbaa miilaa dirree hawaasni koorniyaa aadaa duudhaa fi amantaalee adda addaa irraa walitti dhufuun kaayyoo tokkoof wal wajjin dhaabbatanidha. Kubbaa miilaa fayyadamuudhaan aadaa fi seenaa biyya keenyaa waltajjii gurguddaa addunyaa irratti agarsiisuus dandeenya beeksisuus dandeenya hindoo ngorree hidheetiin ni yaada. Ulfaadhu tole egaa daawwattoonni keenya immoo akka qaamaaf qalbiidhaan ulfaana jirtan shakkiin qabnu abdii qabna. Qeeqasaa ta'uu yaada garagaraa nuufisaa ta'uu Coach Rahmatuudhaaf iddoo saanduqa yaadaatti barreessaa fi kaahaa fi nummoo fuunee isaan biraan ga'uudhaaf qophiidha. Ulfaadhaa ammas faana nu fuudha. Tolemee qophiin akkam? Gaariidha. Mee gama gaafiif deebii kennaatti yoo ceenu shaampiyoonii akka Oromiyaatti magaalaa Roobii irratti qophaa'eetiin ture. Gareen Meeboon Roobee shaampiyoonii magaalaa Teenaa irratti qophaa'e san irratti shaampiyoonichi kan qophaa'e akka Oromiyaatti hindoo gorree miree cimina guddaadhaan sadarkaa ajaa'ibsiisaadhaan sadarkaa lammaffaadhaan xumure jedheetiin ni yaada. Akkanaami. Mee namoonni hedduun isaanii hedduu ajaa'ibsiifaman hedduu dinqisiifaman yookiin hedduu isin dinqisiifatan beektanii gareelee biroo hedduu bifa amalaatiin bifa dandeettiitiin bifa hedduutiin caaltaniitiin argamtanii sadarkaa sanirra geettaniitiin jirtan cimina saniif maddi maal ture? Awwaala irratti alhamdulillah rabbil alamin sadarkaa wayirra ga'ee jechuun danda'a. Akkasin jedhe ijoolleen tun daa'imummarraa waliin guddataa dhufte. Wal dorgommiin kun yeroo qophaa'u wal dorgommii ulfaataa akka ta'u beekamaadha. Baay'ee awwaala irratti wanni irratti dalagne ijoolleen akka dandeettii qabdu beekamaadha. Dalagaa dhufte amala irratti hojjedhee tokkummaa jaalala irratti hojjedhee haga humna kiyyaatiin haga danda'uun akka jarri addaa waliin qoonni akkaataa itti fayyadamiinsa astalaalaf yookiin taaktikii jedhamu kanneen irratti hojii manaa guddaa godhadha. Fakkeenyaaf geemii addaa godhee itti aanaa si ajaa'ibaa geemiin nu mo'amne tapha tokko qofa. Dhumarratti kan geebaa san mo'amne. Saniyyuu sababa gochuu barbaadee osoo hin ta'in qixa ba'uuf nuuf barbaachisaan turre. Wal dorgommii qabxii ture qabxiidhaani malee qixa baate karaa peenaaltii yookiin ligooretti deemsuu miti. Mo'uu bichaadha nuti. Haga boqonnaa yaa'u garee cimaa waliin taphannee garee baay'ee sirriitti cimaadha. Dodolaan garee akkamii akka ta'e uummanni illee argee jira. Awwaala irraa akkaataan nuti dhufaa turre sadarkaa san ga'uu kan dandeenye hojii kennatu sadarkaa san nu geesse awwaala hojjetaa dhufne akkuma isin jedhe ijoolleen tun daa'imummarraa as keettee si ajaa'ibaa wantoota tokkoon yaa'u gariin keessaa baatee barnootaa ta'uu maatiidhaan hojiidhaan haa ta'u hafteen jirti baay'eetu hafee ijoolleetti ifaajamee yoo xiqqaate waggaa lama
xiqqaa kan waliin ture waggaa 2-3-4 akkasitu jira. Santu sadarkaa saniin nu ga'e. Uummataaf dammoo ijoolleen sunniin uummata hin beekneef haarawa turte. Ajaa'iba. Baay'ee jaalatanii natti dhufanii bakka geeba mara geemni kun akka asiin dabarre jedhaa turan. Fiizikaalii ijoollee argiteeraatti garee biraatti walitti hin dhufu. Hanna ajaa'iba yoo ijoollee roobee jecha ijoollee biyya keenyaa fiizikaaliin maan jaraa isaa akka dhaqu. Ka biyya biraa kun umrii illee yeroo jettu yeroo laaltu nama tokko umriin isaa fiizikaalii isaa san hin daangessu beektaa. Leenjiin ati kennitu illee murteessaadha. Nyaanni murteessaadha. Haala qilleensaa ta'e hin beekuun. Fiizikaaliin keenya xiqqaadha. Garuu kubbaan nu taphannu hawwataadha. Raamatoon askuulii immoo eessa taphata dirree namarratti taphatamaa ture. Silkiidhaan bakka silkiidhaan kan hin beekne maaliin jenne eessa taphattan taphni eessatti jedhaa ture. Bakka kanarratti immoo uummata osoo hin galatoonfatiin bira taruu hin danda'u. Galatooma jechuun barbaada uummata magaalaa Roobeen waliin dhaabbataa turanii marayyuu deeggartoota keenya qataan hundaaniyyuu galatooma jechuun barbaada. Hojiitu sadarkaa sanii nu geechuudha jedhee yaadaan. Ulfaadhu maal jedha Oromoon yoo mammaaku muka hiddi mi'aawu baalli mi'aawa jedha. Muka hiddi mi'aawu baalli mi'aawa waa hundaafuyyuu jalqabni way jechaan maybe gareen kun akka haala kanaan qaramee bilchaatee gadi ba'ee haalaaf amalaan bakka guddaa akka ga'u dandeettiidhaan bakka guddaa akka ga'u cimina sana akka agarsiisuuf wanti guddaan eenyu Kooch Rahmatoodhaa jedheetiin yaadaa jechaadhaan. Kanaafuu ammas nutis osoo sin galatoonfatin sirra tarkaanfatu hin feenu galatoomii ulfaadhu mee haga ammaatti dorgommii xixiqqaas haa ta'u guddaarratti geeba argattanii jirtanii yoo argattan geebaa gama argattan. Yaa'u wal dorgommii keessaa irratti geema lakkaa'ee siif ta'uu hin danda'u. Geemni ani yaadde tokko lamaa miti akka dhuunfaatti illee wal dorgommii gandaa jedhamee adeemsifamaa taphattoota keessaa filuuf Oromiyaa irra deemuudhaaf akka wal dorgommii keessaatti jecha. Akka sadarkaa Oromiyaatti dammoo wal dorgommiin akkasitti baanillee taphanne jedhee afaan guutee haasa'uu hin danda'u. Ganaa amma baatee taphataarti ijoolleen. Haalli taa'umsa biyya keenyaa ta'e hin beeku. Oromiyaa irratti baanee wal dorgommii gochuudhaaf baay'ee rakkanna yeroo baay'ee beektaa dhimma baajataatiin rakkattaa. Fakkeenyaaf shaampiyoonii Oromiyaa yeroo geebaaf dhiyaannee turre. Leenjisaan Suufii ture, Sufiyaan Amaan ture, ani itti aanaa isaa ture. Yeroo Hasan Hussein fa'aa daa'ima turanitti gara kilabiitti hin guddatanitti yeroo san irraa wal dorgommii deemuu ka jalqabne. Waggaatti wal dorgommii takka inni Oromiyaa irratti deemna. Saniyyuu yeroo gadi yoo baajanni jiraatiin deemtaa yoo hin jiraatiin dammoo hin naftaa maal jedha. Wal dorgommii akkasitti Oromiyaa irra baanee taphanne hin jiru. Geeballee dammoo kan nuti finne hin jiru. Garuu akka seenaatti nu fiduullee baannu wanti ati beekuu qabdu tokko jira. Ani wanni tokko hojjedhuuf maaliif si fakkaate beektaa? Seenaa Duubaa yeroo dhageettu Baalee Roobee ispoortiidhaan nama tamtu. Hin nama tamtu Baalee Roobee moo jechuun baay'ee ulfaata. Yeroo dhagahu. Haga illee ta'u irra geera. Yeroo Profeesar Muhammadin 2020 qabate tokko geeba tabalaalaa ture. Yeroo san taphattoota nama dinqisiisantu jira. Fakkeenyaaf taphataa Itoophiyaa Piriimiyer Liigii taphachuu irratti argamu. Amma Suupper Liigii taphatanatti fakkaata. Aschaaloo Girmaa isa jedhamu ijoollee doonsaa. Isitti haamee fixuu hin danda'u. Isa durayyuu ijoolleen baay'ee turan. Kubbaa miilaa baay'ee koo biizinasii kan ta'e amma yeroo dhiyoo irratti. Jaan biyya keenya irratti akkanatti biizinasiin turre kubbaa miilaa. Taphattoonni yeroo san turan tokkochi yeroo dhageettu. Nu durayyuu nu yeroo hin beeknetti yeroo dhageettu waa'ee taphattoota san yeroo haasa'an. Yeroo san ulfaataa ture kubbaan illee yeroo haasa'amu beektaa. Baay'ee taphattoota gurguddoo ture. Geemni jaraa faarawaa miti. Fakkeenyaaf taphataa urjii goolii hedduu lakkoofsuudhaan akka Oromiyaatti yeroo kaastu awwaala takka hidhee ka fudhate seenaa yeroo qo'addu Maammaddiin ajaa'ibaa dire. Istiraayikara ajaa'ibaa ture. Namni akka Suufii faati. Tokko lamaa miti taphattoota ebalu sin jechuu hin danda'an. Kanneen fakkeenyaaf leenjisaa Yohaannis yookiin dammoo Chombii irraa qo'achuu hin dandeetta. Yoo sagantaa akkanaa irratti yookaan wal wajjin taate waan baay'ee beeka inni seenaa baay'ee beeka akka hawwii ata wal abdii amma leenjisaa akka ture amma leenjisaa roobee kanama. Yeroo sanitti baay'ee kubbaa miilaa nama ajaa'ibaa ture. Namni yeroo san kubbaa lalle yeroo waliin haasa'u anni haasa'e namarraa yeroo waa qo'adhu dinqisiifatanii haasa'an taphattoota saniin. Ulfaadhu. Jechuun firii fi baalli mi'aa hundi hundeessaatu dhamaa fi dhandhama gaarii qaba jedha Oromoon yoo dubbatu beektaa. Kooch Rahmatuun
maqaa warroota kaleessa kubbaa keessa turanillee eeggata. Maqaa isaallee eeggata. Maaliif iddoo kaleessa jiru sanirraa wanni sharafamnu hin jiru. Nuti echaan warra nu dhaalchises laafaa miti jechuu sirraa hubadheetiin jira. Ulfaadhu siin jedha. Tolemee itti aansuudhaan ispoortii keessatti wantoota hedduutu nama barbaachisa. Keessattuu yeroo shaakala irraa bahan akkasumas immoo yeroo especially yeroo wal dorgommii anniisaa guddaatu nama barbaachisa. Mee gama keessaniin gama garee keessaniitiin gama anniisaa kanaan keessattuu maybe yeroo shaakala irraa baatan namuu gara mana ofii galuu hin danda'a jedheetiin yaada akka rakkootti. Garuu immoo yeroo wal dorgommii gama anniisaa kanaan maal jirtan anniisaan haala barbaadamuun ijoolleen meewwan roobe anniisaa isaaniif gaate argataatiin hin turani. Hin turre dhugaa dubbachuudhaaf yoo guddate ijoolleen tun guyyaa tokko nyaata wal dorgommii san irratti guyyaa tokko nyaata yuu seeraan fayyadaman natti fakkaata. Yeroo kana sin jedhu hin fayyadamne jechuu barbaadeeti miti. Oma barbaade hoo ta'e Geetuu Tolosaa nama tokko qabeenyi isaallee hanga qaba daangaa qaba. Haga si deeggaruu qaba. Haga deeggaruu qabu ol deeggaree ture. Garuu karaa nyaataatiin dhugaa dubbanne salphachaa ture inni. Mootee ijoolleen mana galtee waa nyaattee barumtummaa leenjii dhuftee gaafii yeroo na gaafattu akkuma nama deebii bakka irraa argadhu dhabe. Guyyaa tokko warra garee fayyaa sin jedhu fumaa jaraatii mari'atanii birrii wayina kennanii affeeranii waan gaarii wayii affeeranii guyyaa tokko asu kantiiba mooliin asu inni affeeranii saneechi gara nyaataatti wanni ture miidhamaa turte ijoolleen dhugaa dubbachuudhaaf tokko wanni sun iyyuu dhiibbaan nurra geessee yaaduu hin danda'a. Mana galtee ijoolleen tunni hin taphatti mana galti shaawoniin hin jiru. Galtee akkasitti deebitee geemiidhaaf borumtummaa isaa wal argine jecha. Ati tapha tokko irratti dammoo humni jari baastu yeroo ani leenjii daqiiqaa 30 dalagantu jira guyyaa geemii borumtummaa guyyaa tokko boqotaa taphataa turre baay'isee tapha jecha. Kun iyyuu dhiibbaa guddaadha. Ijoolleen tuni guyyaa tokko booda hin deebistii waan baaste daqiiqaa 90 dammoo inni waan guddaadha. Ulfaataadha. Waan guddaa baay'ee humna guddaa baay'ee. Baay'ee wanni kanaa na yaachisaa ture beekta. Hattan daily akka waa wayii fayyadaman garuu qursii deemaa dabree illee ta'u meebooni deemnee hin fayyadamne fedhii dhugaa dubbachuudhaaf fedhii Geetuu Tolosaa abbaa qabeenyaa garichaa guddaa ture akka ijoollee yeroo bara deemanii fayyadaman barbaada inni nuti dammoo nama tokko kana miidhaa irraa ijoolleen nama yaaduu nama sirriitti ijoollee yaaddu jira garee keessa sirriitti wanni isaa irratti keessattuu saalfataa. Kuma 80 baay'isanii miti baay'isee waa isaa was deebi'ee sitti mee jedhee uffata koondishinii uffata wal fakkaata ijoolleen godhattee deemtu tokko ture geemii irratti san qarshii kuma sanuu kara qarshii kuma 20 baaseeti ka bitame kana irratti dammoo iddoo isin qarshii kuma 10 abbaa qabeenyaa garee sponsora isaan bituu tokko jira Fiqaaduu nama jedhamu Fiqaaduu Gaaddisaa nama jedhamu inni qarshii kuma 10 irraa fuudhee sanii olillee irraa fuudhuu danda'a isallee sirrii waan na beekuuf ispoortii jaalataa hagamma ijoollee san deeggaraadhaan illee baay'isee. Ijoollee sana daandii hin bahu haga Oromiyaatti fuudhee deemee jira. Namoonni akkanaa kun jajjabeeffamuu danda'u qaban jechaaf maqaa isaallee dhahee ka dubbataa jiru sii galee isarraa qarshii kuma 10 fuudhee Geetuu ergeenii itti daddabalee uffata nama 23 yeesin jedhee miikool dorgomii nama 28 ijoollee miseensa garee maraa bitee akkasitti ergeechaa. Ulfaadhu jechuun ijoolleen tees dhugaa dubbatuudhaaf nutis osoo hin dinqisiifatiin biran ceenu Geetuu Tolosaas haa ta'u ijoollee ta'e jechuun ejjennoo qaban jedheetiin ni yaada. Qabaannaanu faayidaa isaaniiti miti waan namni uummanni beekuu qabu uummanni magaalaa roobi beekuu qabu dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee tiyya qofa osoo hin ta'in bakka kanatti gareen kamuu ijoolleen Ibrillee jaalala ispoortiif qabnu jecharra yeroo baay'een foon Ibriinoo kuwaasii rakkatee olii bilbilaa waan akkana rakkoo baay'ee argine as genne beekta awwala ka dursinu yeroo kamuu ijoollee illee naan gorsu dura maaltu dursa biyya dursa nu biyya booda biyyoom illee hin jiraatti. Yoomillee biyyi bakka kanarra yaa ima jiraatti jedhee yaada sii galee nuti dammoo akkuma sin jedhe biyya booda ka faayidaa keenya dursiisuu dandeenyu biyya of fayyadne nullee of fayyaduu dandeenyu waan itti amanuuf ijoolleen tun hin beeyti rakkoo raamatoo beeyti rakkoo garee beeyti akkasitti nyaata malee maal malee dho'isataa maal jedha akkasitti amannee sadarkaa san gahaa turre miidhamtee dhugaasti miidhamtee miidhama jaraa dho'ifataa taphataa turte. Ana cinquu dhabuudhaaf
ana akka yaada keessan seenneef. Ulfaadhu jechuun ijoollee teetis dhaloonni kana kun akka nuuf baay'atu dhaloonni kaayaaf kaayoo qabu karoora qabu dhaloonni mil'uuf mul'ata qabu hedduun isaa akka nuuf baay'atu nutis waan hedduu yeroon barbaadudha. Tole gamee jiddumaan yeroon keessa jiru yeroo ramadaanaati. Soomarra jira. Namoonni hedduun immoo sochii qaamaa kana sooma wajjin godhuudhaaf hedduu. Rabbii dukkanadhaa akka jenne sodaatara. Jechuun waa hundaafuu ol kajeella inshallah. Tole mee ramadaanaa fi sochiin qaamaa yookiin ramadaanaa fi kubbaan miilaa waliin socho'uu danda'a? Ani akka nama tokkotti ammarratti illee leenjii maratti argamna. Garuu leenjii kana yeroo hojjennu dur yeroo qara awwaala irratti ramadaana sooseniin ganama hojjetaa turre. Leenjii kana kara guyyaatti deebisne. Parsantii gimmaasha dammoo leenjii dalaysan irraa qannasne ilaalaa turre gaafataa turre uummata gaafataa turre. Uumaa akka kanaan dura illee hojjetaa turre. Ammarratti wanni beekamu qabu. Ijoolleen kilabii ka liigii Oromiyaa taphataa turte akka Oromiyaatti dorgommii godhaa turte boqonnaa irra jirti agammaatti turuun qabanii ture yoo agammaatti akka nama leenjisaa tokkotti garuu wanta xumuruu qabutu jira wanta dursee awwala jaraaf xumuruu qabutu jira wal dorgommii itti aanatu jira san yaa itti deemte yaada achi bira soogeen gaafii amma na gaafatteef homa yeroo leenjii fi akka nama tokkotti ofirraa kaasee baay'ee namatti tola yoo uummata ibaadarraa shaakale malee akkasitti wanta rakkoo qabu matakkaan argine garuu leenjii masan ganama ta'uun dhiibbaa ana akka nama tokkotti ganama osoo ta'e leenjiin dhiibbaa namarra geessu mala shari'aa kennatti nyaachuun hin jiru dhuguun hin jiru keessattuu ka bishaanii kun beeyta ana majoollee waliin taphadha ramadaana kana ofii kiyyaa ofirratti argaa daqiiqaa 30 yeroo manatti hangalu daqiiqaa 30 saa 2 fixa daqiiqaan 15 faa 20 faa fi banaggala hagam akka deebodhu narqa osoo ganama ta'eem leenjichi baay'ee ulfaataa ta'uu mala garuu waa gammaatti wanti nu mudatee fi namni meedaa keessa kufilee gama dargee indama dhugaa jiru jechuudha wala gammaa dhagaa kanaafuu uf qusataa waan jedhu nutis asumaan daawwattoota keenyaafis yoo fiigdanis yoo hedduu miira keessan seenaati uf qusataatumaan boriif wal barbaanna waan ta'eef tole gaamee waa hedduutu jira umriin dargaggummaa tun ulfaatu beeytaa waa hedduu yoo ati of qabdeetiin irraan tarkaanfatiin si butti namoonni hedduun akkuma ati beeytu akkuma hin beeku akkuma namni hedduun beeku dargaggeessi keenya hedduun hadda iddoo garigariin akkuma iddoo gaariirra yookiin sadarkaa gaariirra jiran yookiin iddoo isaanii malu akkuma jiran garigariin immoo waa tokkoon sakaalamanii kufaniitiin iddoon itti argaman ni jira keessattuu immoo gama araada garagaraatiin wal qabatee dargaggeeyyiin hedduun humni hedduun iddoon taane jira haddas mee isin leenjiftoonni ispoortii osoo achi hin ce'in leenjiftoota osoo hin jechaan sanitti deemna leenjisaan ispoortii garee mee borroobee kana xiyyeeffannaa keessa galcheetiin hin jira ijoollee san ofitti butuudhaaf ofitti siqsuudhaaf waan san keessa baasuudhaaf karoorfattee jirtaati. Karoorfachuullee baadhu nama araada adda addaa keessaa baasu jechuun ulfaataadha amma fakkeenyaaf anaaf ispoortii araada ispoortii sadii araada baasu jechuun maal akka ta'e innu badda jaraafillee bifuma sanii nu baddaafsi wanni jedhe godhaalan sirrii jechuu barbaade sun ta'in araada jechuun akkuma sin jedhe anaaf amma kubbaan araadaan ana kubbaa keessaa baasu jechuun ijoollee hiriyoota yeroo natti qostu rabbiin godhiniiti astaghfirullah reetii ka jedhu akkana ati shaadaa dhoo qabattu kubbaa maqaa yamaa astaghfirullah shaadaa kee kubbaa ta'uu qostu jecha hagaa kubbaa jaaladhu waan beekaniif jecha raamatoo isaa dhufta raamatoo barbaadamoo jedhame ati namni raamatoo maqaadhaan beekuyyuu isteediyeemii dhaqaa jedhama asii galee argachuudhaaf yookaan isteediyeemii yookaan bakkuma itti tole akkas xiyyeeffannoo keessa seensuullee baadhu garuu yeroo itti yaaduun jira ijoollee sanniin dammoo yeroo dhuftu yeroo ofitti fuudhutu jira jijjiiruudhaaf yeroo yaalutu jira garuu suma harkarraa qabdu namni araada keesseen akkuma reefu sin jedhu suma harkarratti ilaaltu harkarraa fudhabda wannatti tolu garuu hin jira magaallee dha'uu baadhu wannatti tolu tokko hin jira waa'ee araadaa kanarratti wanni yaadadhu jira
alhamdulillah mucaa wayii sadarkaa guddaa akka ga'ee jira waan san keessaa bahee maqaa kiyya bakka dhahetti bakka deemetti dhaha ani silaa onaa dhaqeessa ka jiru sababa waan kanaa dammoo kanaa ta'e rabbiin gaditti ebaluu rahmatoo dhadhee nama haasootu jira beeytaa wanti kun waan ulfaataadha wanni araadaa kuni du'aa hima godhanii itti dhiisullee osoo hin ta'in yaaluun gaariidha kanuma jedha fedha rabbiitiin dammoo waan kanallee osoo irratti wadhajjadhee na gammachiisa inshallah ichaan waa hundaayyuu akka nu laafisu ol kajeellaka rabbuma kajeella tole meegaa namoota hedduutti immoo yeroo tokko tokko wantoonni tokko tokko gaafii ta'anii araadaa fi kubbaa miilaa hojii deemuu danda'a andee waan fakkaanne araadaaf kubbaa miilaa sababbiin isaa namni araada jalaa kee dhufuu fi namni ispoortii irra tureyyuu tokko ta'uu danda'u walumatti iyyuu fakkeenyaaf ati lafaa kaatee dirree soo dhuftee na waliin yookaan fiigdee yookaan dura jalaa qabaatte malee naan qixaa ta'uu hin dandeettaan ulfaataadha beektaa lama saambaan mucaa wanti baay'een dhiibbaa irra geessi ta'uun mala rakkoodha fakkeenyaaf waan baay'ee isaa miidhuun mala garuu waan san jijjiiruu hin danda'a suutuma suutaan fakkeenyaaf nama araada irraa dhufe ka ati beektu yeroo takkaanii miti leenjii suutuma suutaan waa wayii dabalaa fi akkasitti bifa sadii kennitaa fi araada irrallee turuun dammoo wanni dhiibbaa isarra godhu hin jiru ispoortii jalqabuudhaan. Walumaa galatti wanti kamuu iddoo ofii qaba jedheetiin ni yaada. Tole egaa jalqabarraa waa hedduu taphataatiin hin dhufne waa hedduu akka callaa hedduu oomishtee akka gadi baaftee fi akka iddoo guddaarra akka jiran naaf kaafteetiin turte. Mee karoorri leenjisaa Rahmatuu ijoollee qabu kana haala gaariidhaan akkuma kanaan dura leenjisee qaree bilcheesee ga'umsa cimaadhaan gadi baasuudha moo garee kanas fuulduratti tarkaanfachiisuudhaaf karoorri isaa. Ani amma sadarkaan kiyya wanti ani yaadu sadarkaa wayii kennaaf garee hojjechiisu reefu sitti meera gareen fayyaa akka jiruun hojjettoota bakka wayii ga'uu fi miti jarri fayyaadhaaf hawwalayyuu maqammaaniyyuu maqammaarraa yoo argachuu dandeetta ijoolleen kilabii kara piroojeektiitti umriin jaraa kara duubaatti hin deebi'u ol deemaa deema amma ijoolleen kilabii jalaa gadhiisuu danda'u qaban yoo carraa wal dorgommii argatte ijoolleen tun dhibba'uu kan dandeettu wanti ati hubachuu fi qabdu fakkeenyaaf toornaamentiitu jira toornaamentii jechuun wal dorgommii Oromiyaa san irratti lammaffaa bayan lammaffaa boo kiyyaan geeba dhabe malee kaayoo barbaadu galmaan geera kaayoon kiyyaan walaa tokkoffaan san ture geemni achi booda ijoolleen tana waan agaddaa ifaa jee kara wal dorgommii itti aanu dabruu qabdiidha asii galee miti akkana kana fakkaata. Yoo cimtee hojjette baay'ee jechaan akka yaada kiyyaattis yoo cimtanii ka hojjettanii yoo haala amma irra jirtan kanaan ka tarkaanfatan ta'e yoo kaayoo keessan of duratti laalaataniin kan deemtan ta'e kilabiinis waan inni hin guddanneef hin jiru jedheetiniin yaada akkana miti ulfaa dhugaa mee sagantaa keenyas gara goolabuutti deemaatiin jirra. Waa hedduu waltajjisaatiin akka dhufne wal nu gaafachiisu daawwattoonni keenyas hedduu akka ittiin bu'aaraatiin jiran abdii qabna. Garee kana caala dargaggeessa biraas dabalattee jechaan dargaggeessa jiraniin qofa osoo hin taane waa hedduu naakaafeetiin jirte jechaan kaan baasaa kaan seensaa akka jirtu dhaloota biraas akka duubaan oomishaatiin jirtu waan gaarii naaf kaafeetiin jirta moor immoo karoorri isin ispeeshaalii gama shamarraniitiin qabataniitiin deemaatiin jirtan maal fakkaata sakandii 30. Dhugaa dubbachuudhaaf shamarran hojjechiisaallee yeroo jalqabee addaan kutee amma dammoo piroojeektiin Oromiyaa sun piroojeektiin Oromiyaa sin jedhe sun shamara qabaachuun dirqama sirra kaayuu si galee warri ol irraa dhufa yeroo barbaada ka jaraan deebisii kennuu danda'u amma irratti sababbiin isaa ganaa amma kubbatti seenaa jiran keessattuu beeytaa ijoolleen shamarranii fedhaan dhufan malee akkasitti wanni baay'een jaraa yeroo barbaadan baay'een walumaa galatti yoo jarri garuu wanti kun akka addaan hin cinneef sammuu kee keessa waan seef godhe wayitu jira akkamitti itti fufuu danda'anii maaltu jara barbaachisaanii yeroo kam leenjuu qabanii
nuuf ijara tokko miti warri ayyamu fedha warri ayyamamaa ta'uu dhabuu mala akkamitti warra hubannoo kennuun danda'ama akkamitti warri deeggaruu danda'anii sadarkaa guddaarran baay'ee kubbaa miilaa shamarranii ammarratti sadarkaa amma kiristiyoonni beekan jiru isaan sadarkaa guddaarra jira kubbaa miilaa jira jecha kafaltii guddaarra jira kubbaan akka walii galaattu kana keessa akkamitti seenuu danda'an fuulduratti fayyaduu yaada atiin karoorsita galmaan gaarabbi inshallah wanni duun akka galmisniif ga'u abdiis qabna nutis waan gaariirra jirtan waan ta'eef mee gariin mee borroobee magaala keenyaaf bu'aa akkam buusetti ni yaadda hangarra dhugaa dubbachuudhaaf bu'aa guddaa buuse gareen sun jiraachuun sababa gareen sun jiraateen uummanni sun marti achitti ba'ee bu'aaree jira garee sanii laalee jira fakkeenyaaf ijoolleen illee wanni beekuu qabdu yoo xiqqaatu xiqqinna yoo xiqqeesse sitti hime kara deeggaraa 5,000 uf jala seensuu dandeenye jira uummanni ittiin bu'aaree jira kubbaan miilaa dammoo kubbaan miilaa keessaa waan namni baay'een ittiin bu'aaru akka addunyaatti fakkeenyaaf kubbaa alaan daawwanna baay'een kenna destii yeroo seentuu nama guutee argita dabde dirqeenii bitachee bira ka dhufe fedha wanta sanii waan qabuuf sigalee kubbaa kennallee dammoo wanti hin guddisneef warratti hojjetame wanni hin guddanne hin jiru bakka kamiin gaama warratti hojjetame baay'ee bu'aa hagana hin jedhamne sin jechuu danda'a namni baay'een achi oolee jira ijoolleen baay'een akkuma jettee ammoo yaaraadhaan rakkaasnee ture namoota baay'ee oolmaan jiraachi guyyaa geebaa bira dabree ilaal ijoolleen tunis safara keessaa kaate maqaa ijoollee mara luukiidhaan barree hagam takka waan kana namni sammuu keessa akka seense ilaala hagam takka seeba akka godhe waan kana hagam takka wanni kun akka itti tole sadarkaan akkaataan nutti deemaa ture jabaadhu geebdii kun bira taruun qabu naan jiraa ture naa yoo uummanni baay'ee jechaadhaan ani geeba dhabuu kiyyatti baay'isee dhugaas timaa hin gaddini garuu wanti na gaddise tokko qofa jira uummanni sun akkasitti ba'ee maqaa kiyyaan ba'ee akkasitti mataa gadi qabatee galuun rabbumarraan dhufanii itti bira dabarta tapha mo'amne agadhaatti gareen sun mo'amee kan beene guyyaa san mo'ame rabbiin dammoo waa wayiif dalaga beekta rabbi wanta waa dalaguuf hin beeka akkaataan nuti deemaa turre baay'ee gaarii ture dhumarratti garuu ani yaa geeba san tilmaama ofiif kennee ture hin taane garuu wanna barbaadamu arganneerra uummanni illee baay'ee na dubbisee ture gammachuu akka nutti qaban gochuu waaqa qabnu ol akka deemne sanniin mara alarratti illee waliin haasa'anii jiranii namoota nan hin beekne baay'ee nama baay'ee na dubbisaa ture deemtanii achi booda yoo wal dorgommii toornaamentii itti aanu akka deemamu namni agana mara hubannoo laata maaliif si gaafataa waan isaa akka ta'eef deemtanii galtanii akkam taatan jedhee itti himaa ture yesuus hubachiisaanii dhufe akkana fakkaata. Ulfaadhu waan gaariidha uummanni hedduu isin jaalata akka hedduu isiniin bohaaraatiin tures quba qabna nus akkasuma qaama uummataa waan ta'aniif walumaa galatti waan gaariirra jirtan jedheetiin yaada hadharratti jechaadha mee namni takka jedheetiin lama jedha bakka kaleessa jirtan hadhan jirtan yoo rabbi jedhe immoo bakka hadha jirtan of duratti kanarra tarkaanfatuu dandeettan jedheetiin yaada mee walumaa galatti mul'anni garee kanaa mul'anni garee mee borroobee maal fakkaata kaayyoo fi karoorri isaa maaliif kana siif kaasee kilaboonni hedduun turan keessa durirraa wayita nuti xiqqoollee taane ijoollee magaalaa keenyaa hedduun isaanii kubbaa miilaa akka jaalatan akka mararfatan waan wal nu gaafachiisu miti garuu immoo haga barbaadamu haga silaa iddoo tuquudhaaf karoorfame san namoonni hedduun hin tuqne of duubatti deebi'aniitiin kan jiranis hedduudha garuu immoo hadarratti carraanis hedduudha carraan bal'aanis hin jira jedheetiin yaada mee walumaa galatti haalli of duratti tarkaanfannaa keessanii kaayaaf karoora keessan maal fakkaata? Yoo rabbi jedhe ani karoora guddaa qaba tokkoffaa asitti mee jira wal dorgommii itti aanu qaba wal dorgommii itti aanaa kanaaf abbaan qabeenyaa kun garee kana qabatee jira yeroo qabatudha immoo wal amantaadhaan garee kana akka walirraa fuune yookaan wannoo itiin miti isa cinaadhaan ta'anii isa waliin sirkiidhaan yeroo haasootti yeroo dhiyootti waliin haasayaa ture garee kana walitti fufuu akka fedha qabu wanti godhe sun akka isa gammachiise mul'ata guddaa irra jira sodaa guddaa tokko qabaan sababbiin isaa utubaan agadii san qaba itti Oromoon agadii ban qaba agadii san qaba itti Oromoon waan baay'ee dhiibee as ga'ee jira wanta baay'ee bira taree jira
Ani adda wanta narraa bareedu fi wanta narraa fakkaatu sirriitti addaan baasee nama beekudha. Wanti ani sodaadhu guddaan fakkeenyaaf toornaamentiin biyya biraa irratti adeemsifamaa jira. Gareen keenya wal dorgommii itti aanaa qaba sitti meera tokko haga sadii biyya garaagaraa irratti tokko haga sadii warri ba'an tokko haga sadii gaarii afuraffaa waan jedhamu jira. Fakkeenyaaf nu bira amma gareen dabre tokkoffaa ta'ee ka dabre dodolaadha. Akkuma beektu lammaffaan nuyi boqqojjiin gaarii afuraffaa ta'ee dabre sadaffaa ittiin kiraa dhufuu hin dandeenye hin dagadhee gareen afurii dabree jira. Garee afurii dabre kun middii biraatiin illee fakkeenyaaf amma naannoo Fiichee irratti adeemsifamaa jira. Naannoo Fiichee jecha bakka garaagaraa irratti kan naannoo Jimmaa irratti kunniin bakka tokko wal arga bakki wal dorgommeessaa akka ta'e hin beektu. Yoo rabbeedee wal dorgommiisan deemnu ka ta'e kara liigii itti olaanaa itti aanaatti guddannee biyya keenya maqaa amsisuudha. Waan san gochuudhaaf garuu wanta nu barbaachisu hedduu jira. Jedha. Ulfaadhu wanta hedduun maybe inshallah jijjiiramni akka dhufu nutis abdii qabna. Tole egaa sagantaa keenya gara goolabuutti deemna siin jechaatiniin akka ture yaadatan jedheetiin ni yaada. Goolabuuf geenneetiin hin jirra. Daawwattoonni keenya kabajamoonis qophiin teenya immoo tan nama ajaa'ibsiiftu dinqisiiftu bohaarsitu akkasumas barnoota garaagaraa kan irraa argatan waan ta'eef waan nama ifachiiftu yookiin waan isin ifachiiftuun se'u ammas daqiiqaa xiqqoo nuuf obsaa isiniin jechuu barbaada. Jiddumaan immoo kan wal dorgommii san rabbiin isiniif haa mijeessu maybe wal dorgommii san booda bifa milkiitiin akka walitti deebinu shakkii hin qabu. Cimina keessa waan beekuuf jechaadha taanii rabbiin gargaarsifannaa. Mee ispoortii keessatti mudannoowwan garaagaraa hin dhabu namni hagammaatu waan ati naasaatiin hin turte mudannoodha. Garuu immoo tan adda taati. Maybe taatuu irraanfattee yookiin isin irraanfanne hin dhabamtu. Akkanaa miree. Mee kooch Rahmatuun bu'aa bayyaa ganaa kana keessatti mudannoowwan isaa mudattee yookiin hedduu isa aarsitee yookiin hedduu garaa of nyaatee yookiin hedduu itti gaabbee waa hedduutu jira gaa. Jirti. Maaltu jira beektaa? Mudannoon ati waggaa kana mara daleessitee mudannoo baay'ee sitti himuu danda'a. Keessa mudannoo takka sitti hima. Gobbaa kana yeroo taphannu gareen kennaa cimaa ta'e jabeenya irraa garee liigii biyyoolessaa gobbaa waliin taphanna. Biyyoolessa jechuun warra ol jiru warra kafaltii qabani warra kilabii magaalaa gobbaa jecha yeroo deemnee taphannu kana yaadadha. Tapha lammaffaadha. Tapha tokkoffaa taphannee mo'amne tokkoof duwwaa maal mo'amne. Tapha lammaffaa deemnee taphanne. Yeroo gobba deemtu kana karaalee dhiyoodhattee waa yaadduuf ati fageessitee waa yeroo fageessanii waa yaaduu baay'ee nama fayyada beektaa. Numa mallee dheeyyan mucaa amma siin jedhu kana. Goolkiippariin garee itti aanaa kuwaasii yeroo mucaan gubbaarraan dabarsu. Goolkiippariin garee itti aanaa dhufee laphee dhahe mucaan achumaan jal'ise. Baay'ee rifanne. Oma ka'uun seenne tokkoffaa mucaan kun taphaaf yeroo deemu hayyamni inni waajjira beesee deemee hin jiru. Gobba kanaan dura yeroo maraa waliin taphannuuf wanti san tun osoo mucaan kun waa ta'ee wannoo guddaa sirra jira beektaa rispeektii guddaa sirra jira itti gaafatamaa nan. Ergasii bishaan itti naqnee maal jennee rabbiin godhee mucaan sun akkasitti ka'ee tapha sanitti fufecha mudannoo na mudate keessaan kan yoomillee hin dagaddu. Tagammachuu caalaa tanatu yeroo baay'ee na dura deema. Tagammachuullee baay'ee jiratti kanuma. Jechuun yeroo tokko tokko milkaa'es galan jettu beektaa waa hedduudhaan jechaan ifaajiitu jira bu'aaceetu jira garuu immoo waan gaariidha jechaan rabbiinis hamtuu isin oolchi jedheetiin yaada. Of durattis immoo hamtuun isin hin argin gaarii isin darbin isin jechuu barbaadaanis gama kiyyaan akkasuma mee goolabuudhaan duratti daqiiqaa tokko yookiin akkas sekondii 40 siif laadha. Yaada waliigalaa hawaasaaf dargaggeessaaf. Dargaggeessa chaan hawaasa chaan dargaggeessa jedheetiin ni yaada. Kubbaan miilaas qaamuma waan kanaati. Akkasumas immoo nama galateeffachuu barbaaddu. Carraa kanatti fayyadamtee maybe yaadatti aansitii galateeffannaa akka gumaachitu siif laadha itti ufi. Wanti aan jechuu barbaadu awwal irratti galateeffannaadhaan ka'a. Tokkoffaa irratti
namni nama galatoon fanne rabbiin galatoon fasitu fedhanii sila akkasina fakkaatti Allahu alam yaa isatti seennu wanni geetuun tolosaa wal dorgommii magaalaa Roobee irratti qophaa'eessa godhe irratti dhabuullee dagachuu qabu sababiin isaa osoo inni waan san sponsor ta'uu baate qarshii 80 way raabatoon qarshii san isaa fida ijoolleen tun barattoota ofirraa maraa wal qixaa miti yoomillee nama daganneen yeroo kana qofa bicha miti geeto tolosaa kanaan dura illee waliin hojjannu itti fukkodee yeroo ni waliin dalage wal dorgommii kana irratti ture sirriitti wanta baay'ee godhe wal irratti sagalatoonfachuu barbaada abdii guddaallee irraa qaba akka garee kana waliin ta'e hin beeka baay'ee ani amma waan isaa inni dammoo waan kiyya bakka baay'eetti waan kiyyaa isaa ture mucaa kana dafqaa ture itti dadhabaa jira ispoortii kan hoggaa baay'ee itti dadhabe maa biran dhaabanne namoota hedduun jedhaa ture quballee qaba akka abdii guddaa irraa qaba akka wal dorgommiitti aanu irratti illee deeggarsa nuu godhu gareen kun akka kaisaa ta'e yoo kufellee gareen kun isaan akkasillee jechuu baadhu kufiinsa garee kanaallee akka arguun fedhe hin beeka guddina garee kanaallee akka inni guddisee bakka ho'iitiin ga'u rabbiin gaditti ani akka dhuunfaatti kiyyatti wanni gaafadhe illee hin jiru isa waliin taane akka garee kana sadarkaa guddaarraan kennu abdiin qaba itti aansee ummanni magaalaa Roobee namoonni akka isaa abbootiin qabeenyaa gareen kun keessani karaa hamatootii miti ijoolleen tun bakka ho'iigeetti si fayyaddi biyyuma fayyaddi biyyuma maqaa yaamsisti akka waliin dhaabatan jedha garee kana waliin wal dorgommii itti aanaadhaaf wanta baay'ee nu barbaachisa fakkeenyaaf yeroo ammaa irratti nuti waan baay'ee barbaanna wal dorgommii itti aanu deemuudhaaf akka yeroo dabree san 80,000 hin kafaltu ka wannoo jedhanii jechaadha ka wal dorgommii seensaa amma wanni barbaachisu ijoolleedhaaf seeftii kutamee fi akka wal dorgommii sana qabxii gaarii fiddu akka nu deeggarta warri biyya keessartallee biyya alaarraallee natti bilbilama wanti roobe warri biyya alaallee jirtan warri ispoortii keessattuu kubbaa miilaa taphatanii dabarsan maqama keessanii fi nuti waan kana godhaa jirruuf ijoollee biyyaa yeroo argitan hagam isin gammachiisa yeroo waan san dhagayaa turtan baay'ee namaa bira ga'eera wanni kun ammoo wanni Roobee irratti adeemsifamaa ture sun baay'ee namaa bira ga'ee jira akka nu deeggartan nu cinaan dhaabattan siires bifa seera qabeessa ta'een garee kan akka deeggartan wanti boomarti bifa seera qabeessa ta'een jechuu barbaada itti aansuudhaan manni magaalaa Roobee hin qabaafsan manni magaalaa Roobee deeggartoonni rooba keessa aduu keessa sa'aatii 6 yeroo nu taphannu nu duuka dhufaa nu duuka bu'aa wanti isin nu godhaa turtan baay'ee waan guddaadha warri garee fayyaa ni leenjisu abbootiin qabeenyaa akka maqaa dha'uun isaaniillee isaan nama garii yaa'uun gammachiisuun beekta maqaa nama yeroo dho'itu an garuu jaaladhallee bira osoo dha'een biran dabu Jamaal Abduu fakkaatota akka isaanii baay'eedha maqaa dha'ee bituu hin danda'u taphattoonni jala turtan wal dorgommicha hordofaa turtan hojii dhiistanii dhokattanii baddanii dhuftanii marna bira dhaabataa turtanii walii galatoomaa isiniin jedha isinillee what is that broadcast akkasi that podcast that production naamtanii asitti naaf yeroo keessanii hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha ramadaana gaarii ramadaana khayriin waa ta'u rabbi ramadaana kennu nurraa jaalatu hojii hojjetaa irra kun rabbi nurraa jaalatu galatoomaa isiniin jedha du'aayin tiyyaa miti karaa kaaniitiin haguma gammadeerraa ulfaadhuga coach Rahmatuu yookiin leenjisaa Abdurrahman yeroo kee qaalii irraa nuuf laattee nuuf gumaachitee waamicha keenya nuuf awwaattee nu kabajjee studio keenyatti nuuf argamtee gaaffii deebii bareedduu ajaa'ibsiiftuu fi dinqisiiftuu akkasumas kan hawaasni irraa waa hedduu baratu waan nu taasifteef maqaa Zaad podcastiitiin galatoomi ulfaadhu umrii nuuf dheeradhu kabajami wayyoomi warroomi isin jechuu barbaada. Galatoomaa isinillee. Tolegaa kabajamtoota hordoftoota Zaad podcast yookiin hordoftoota sagantaa muuxannoodha. Sagantaa teena ajaa'ibsiiftuu dinqisiiftuu fi barsiiftuu akkasumas hawwattuu kan taate kayoo ijaan ilaalan ijaawwattu kayoo caqasan gurra hedduu wanni nuti haasofnu lafeerra malee lafan boode akkasumas immoo maal isin haa jedhu akkaataan itti ibsan tan nama dhibdurra waa hedduu akka hubatan waa hedduu akka baratan akkasumas immoo karoora keenyas hedduun isaa akka isiniif galaatiin hin jiru abdii qaba ani qallaan
qalinni kore beeta yeroo baay'eetiin boona ani qallaan keessan yeroo iddoo namoota ogummaa garagaraa keessa jiran firee affeeree asitti bifa gaafiif deebiitiin wantoota hedduu gaafii isinitti ta'e kan isin silaa deemtanii tiniin irraa gaafachuudhaaf yeroo dhabdan yookiin kan maybe hawwii qabdan angama kanaan gama YouTube'aatiin gama miidiyaa kennaatiin isin biraan gumaachaa akkuma ture ammas har'as sagantaa ajaa'ibsiisaa fi dinqiisaa Rahmat wajjin taasifnirraa waa hedduu akka hubattan abdii qaba. Kanaaf immoo channel YouTube keenya Zaar Production subscribe share fi like gochuudhaan nuti na dhaabbadhaa akkasumas yaada isaa ta'uu qeeqa qabaannaan iddoo saanduqa yaadaa sanitti nuuf barreessaa nuuf kaayaa nufaana bu'aa isiniin jechuu barbaada. Kanarraa kanaan goolabneetiin hin jirra. Ani jalqaba irraa hanga xumura sagantaa kanaatti kan isin waliin ture ani abdiyoodha akkasumas ogeessi kaameraa kiyya yookiin ogeessi kaameraa Zaar Production Abduu Proon nafaana bu'eetiin jira. Kanarraa kanaan goolabneetiin hin jirra. Daraaraa dagaagaa atoota ititaa horaa bulaa isiniin jechuu barbaada. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Coach ulfaadha.